Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaan keenya kamisa galgala amma eegalama. Ameerikaan waraana baha giddu galeessaatti yoo hirmaatte si'ooltu naannichatti bu'aa jedhan ministeerri itti aanaan dhimma alaa Iraan. Profeesar Mararaa Guddinaa marii paartilee siyaasaa irraa maaliif hafan? Bu'aa kan qabaatu neemno bu'aa kan hin qabne immoo qooda fudhatu. Wanti laga ce'u karaa kutu jaan jirree fi mootummaan immoo kanaaf qophii ta'uu isaa jaan beekne yeroo balleessu malee bu'aan qabu kan maafa. Mootummaa qeeqoon Itoophiyaatti haasaa jibbinsaatiin nama dabsiisaa. Ministeera haqaa Itoophiyaa iyyaafanneerra. Nama tokko yookaan garee murtaa'e irratti xiyyeeffatee amantiidhaan, sanyiidhaan, saalaan yookaan qaama miidhamummaa bu'uureffatee jibbinsi yookaan miidhaan akka irratti kaka'uuf haasawa taasifamu akka ta'e. Odeeffannoo biroos qabnaa hirphaa gammachuu isiniifan dhiyeessaa amma xumuratti hordofaa. Waxabajjiin 18 sadarkaa addunyaatti guyyaa haasaa jibbinsaa qolachuuti. Miidiyaalee hawaasaa irratti namoonni darbanii amantaa, sabaa fi eenyummaa namoota biroo hadheessan jiru. Seerri haasaa jibbinsaaf ba'e mirga yaada ofii ibsachuu daangessaa jedhanii kanneen kaasanis qeeqan jiru. Mootummaa qeeqoon haasaa jibbinsaati. Namni seera haasaa jibbinsaaf ba'e darbe maal adabama? Dhimmoota jedhan irratti ministeera haqaa Itoophiyaatti abbaa alangaa kata'an obbo Mulaatuush Bashii gaafadheera. Akka seera Itoophiyaatti egaa haasaa jibbinsaan wal qabatee labsiin lakkoofsa 1185/2012 kan mana maree bakka bu'oota uummataatiin labsame ni jira. Haasawa kan jedhu kanaaf yookiin speech jennee isa ibsuu dandeenyuuf kan inni teessise dhimma jechaan barreeffamaan yookiin suuraan yookaan fakkiidhaan bocaanii fi kan kana fakkaataniin daddarbuu kan danda'u akka ta'e. Akka seera Itoophiyaatti kallattiidhumaan dhimma haasawa jibbinsaa wal qabatee labsiin lakkoofsa 1185/2012 keewwata 2 jalatti hiikkaan itti kennamee jira. Haasawa jibbinsaa jechuun nama tokko yookaan garee murtaa'e irratti xiyyeeffatee sabaan, sablammiin, uummataan, amantiidhaan, sanyiidhaan, saalaan yookaan qaama miidhamummaa bu'uureffatee ta'e jedheetti yaadamee jibbinsi yookaan qooddaan yookaan miidhaan akka irratti kaka'uuf haasawa taasifamu akka ta'e ni kaa'a jechuudha. Keessumaa amma miidiyaalee hawaasaa irratti namoonni amantaa nama kaanis amantaa garee kaanis ta'e jedhaniituma arrabsan fa'aa deebi'ee immoo garee wayii gosaan namoonni arrabsan darbanii ni mul'atu. Namoota akkasii akkamitti to'achuun danda'ama Itoophiyaa keessatti? Egaa dhimma kanaan wal qabatee namoota haasawa jibbinsaa gosaan yookaan amantaadhaan gaggeessan miidiyaa hawaasaa kanaan wal qabatee seeruma kanatu akka to'annaatti taasisuu fi kan labsame. Egaa namoota akka kanaa akkamitti to'achuun danda'ama kan jedhu irratti abbaan taayitaa dhaabbata biroodkaastii Itoophiyaa namoota yookaan dhaabbattoota tajaajila miidiyaa hawaasummaa kennan kana to'achuu fi isaan hordofuu akka qabu seerumti kuni keewwata 8 jalatti ni kaa'a jechuudha. Gama to'annaatiin ka jiru namoota haasawa kana taasisan irratti immoo itti gaafatamummaan akka jiru seeruma kana jalatti ibsamee jira. Keewwata 4 jalatti haasawa jibbinsaa kamiyyuu taasisuun, biroodkaastiin dabarsuun, maxxansaan dabarsuun, miidiyaa hawaasaan dabarsuun fi maloota biroo wal fakkaataniin illee bifa barreeffamaanis, suuraanis, sagaleenis, viidiyoodhaanis tamsaasuun dhorkaa akka ta'e erga kaa'ee booda namni kana taasisee argame immoo itti gaafatamummaa yakkaa yookaan criminal liabilities jedhamu akka qabu keewwata 7 jalatti ni kaa'a. Keewwata 7 kana jalatti kan keewwata 4 jalatti haasawa jibbinsaa taasisuun dhorkaa akka ta'e kaa'eef adabbiin isaa hidhaa salphaa hanga waggaa 2 ga'utti yookaan immoo qarshii 100 hin caalleen akka adabamu ni kaa'a. Adabbiin kun haala itti cimullee ni qaba. Haalli itti adabbiin kun cimuu danda'u keessaa tokko namni hordoftoota miidiyaa hawaasaa 5,000 ol qabu yookaan immoo biroodkaastiidhaan yoo ergaa kana kan dabarsu ta'e yookaan maxxansaa yeroodhaan ba'u irratti kan kana dabarsu yoo ta'e adabbiin isaa hanga hidhaa salphaa waggaa 3 fi
qarshii 100,000 caalleen ta'uu akka danda'ullee ni kaa'a. Mootummaa qeequun haasaa jibbinsaa keessatti ramadama? Seerumti haasaa jibbinsaa kana dhorkuudhaaf ba'e kun yeroo ba'utti bifa shakkiitiin namoonni rakkoo akkasii fiduu danda'a, ukkaamsuu danda'a jedhanii kan kaasaa turan ni jiru. Akkasumallee akkaataadhuma dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti yookaan UN'tti illee akka sodaa tokkotti kan taa'u keessaa tokko mirga bilisaan yaada ofii ibsachuu irratti rakkoo fiduu danda'a jedhameeti kan taa'u dhimmi kuni. Egaa bifa amma hiikkoon itti kennameen mootummaa qeequun haasawa jibbinsaati jedhamee taa'uu hin danda'u. Gama kanaan seeronni biroo ni jiru. Seerotni namni tokko dubbii isaatiin gocha isaatiin kan fincilli yookaan waraanni akka kaka'u taasisee kan dhimma itti gaafatamu seeronni biraa ni jiru malee haasawa jibbinsaa kana taasiseera jedhamee mootummaa irratti akka fincileetti ilaalamee seera kanaan miti kan itti gaafatamummaan. Akka yaada kiyyaatti seera kanaan mootummaan yaada namoota dhuunfaa kan ittiin hittisudha jedhamee ka'uun isaa sirrii natti hin fakkaatu. Hayyoonni seeraa muraasni seerri Itoophiyaa haga tokko mirga namoomaa sadarkaa idil addunyaa wajjiniin keessaayyuu mirga yaada ofii ibsachuu kan tumaa sadarkaa idil addunyaa jiru wajjiniin waliinsi mufaa kanneen jedhanii qeeqan jiranii kanarratti maal jettaati gama keetiin? Tole egaa gama kanaatiin qorannoo hedduulee kan barbaachisan ta'uu danda'a. Haala waliigalaadhaan kanan kaasuu danda'u. Seeronni dhimma kana irratti ba'anii heera mootummaa federaalaa Itoophiyaa kan bu'uureffatanii ba'anidha. Yaada bal'aa nu kaafteef hedduu si galateeffanna ulfaadhu. Hedduu galatoomaa ulfaadha. Kanattaansuudhaan dhimma waraana ba'aa giddu galeessaa kaafna waraana Israa'elee fi Iraanii jijjiiramoota haaraa jiran nutti himuudhaaf waa'ila koo hiikaa fi tasaatu na cinaa jira. Hiika miidhaan gama lamaaniin lubbuu namaa fi qabeenya irra ga'e waan naaraan jira. Tole hirphaa Israa'elee fi Iraan lola kan erga eegalanii har'a guyyaa 7ffaa isaati gama lamaan irraayyuu wanti qabbanaa'e hin jiru. Haleellaa misaa'iraa haleellaa qilleensaraa walirratti gaggeessu akkuma itti fufanitti jiru. Kan Iraan irraa yoo kaane Iraan har'a marsaa 2 hanga yoonaa jechuudha. Israa'el irratti haleellaa misaa'ilaa gaggeessitee jirti. Haleellaa misaa'ilaa kanaanii Israa'elitti lubbuun namaa badee yoo jiraachuu baatellee miidhaan qabeenya irra ga'ee fi madoon qaqqabee jira. Tole. Keessumaa hospitaala kibba Israa'elitti argamu Bersheebaa magaalaa Bersheebaa jedhamutti argamu irratti haleellaa misaa'ilaa qaqqabeenii namoonni 71 ta'anii miidhaan irra ga'ee jira. Hospitaalichis baay'ee miidhamee jira. Suuraalee miidiyaaleen gabaasaa jiran akka argamutti miidhaan guddaan akka qaqqabeedha. Hospitaalichis akka beeksisetti kana booda dhukkubsattoota haaraa fudhachuu akka hin dandeenye fi dhukkubsattoota yaala cimaa isaan barbaachisu qofa akka yaaludha kan beeksise. Sababni isaa miidhaan guddaan akka irra ga'eedha kan beekame. Namoonni 71 miidhamanii jiru. Walumaa galatti haleellaa misaa'ilaa Iraan Israa'el irratti gaggeessite irraa miidhaan Israa'el keessatti bakka garaa garaatti qaqqabe namoota 271 irra miidhaan qaqqabu ministeerri fayyaa Israa'el har'a beeksiseera jechuudha. Lakkoofsi kun hanga ammaatti wanta qindaa'edha. Kana booda lakkoofsi kun tariitii dabaluu danda'a. Namoonni du'anis jiraachuu mala hin beekamu. Gama Israa'el irraa gama Iraanitiin miidhaa haleellaa Israa'eliin irra ga'ee odeeffannoon hin jiru. Sababni isaa Iraan keessaa odeeffannoo argachuun baay'ee rakkisaadha. Miidiyaalee mootummaa Iraan yoo gabaasan malee miidiyaaleen walabaa biroo kan addunyaa Iraan keessa jiran waan ta'eef odeeffannoo achii bahu argachuun baay'ee rakkisaadha. Israa'el akka beeksisetti haleellaa garaagaraa Iraan keessatti gaggeessuu beeksistee jirti. Keessumaa buufata nikularaa gara lixa Iraan keessatti argamu kan Araak jedhamu haleeluu beeksistee jirti. Akkasuma buufata nikularaa guddaa kan Iraan Nataans jedhamu irratti ammas haleellaa irra deddeebiin gaggeessaa akka jirtudha kan beeksiste. Akkasumallee bakka misaa'ilonni Iraan irraa dhukaafaman hedduu haleeluu beeksistee jirti. Walumaa galatti akka miidiyaaleen Israa'el beeksisanitti Israa'el bakka misaa'illi Iraan irraa dhukaafamu harka 100 keessaa harka walakkaadha ol haleeltee akka mancaaste ammayyuu garuu guutummaatti mancaasuu baattus harka hedduu haleeltee akka mancaasteedha kan beeksiste. Asumaani ibsi miidiyaaleen Israa'el irraa kan maalidha. Israa'el haleellaa guyyaa jalqabaa Iraan irratti gaggeessiteen gaafa sana qofa qondaalota waraanaa Iraan olaanoo 30 ta'an gaafa sana akka ajjeestedha kan ibsite. Miidhaan qaqqabee kanaadha hirphaa. Tole gama kaaniin ministeerri dhimma alaa Iraanii qondaalota ministeerota dhimma alaa
kan biyyoota Awurooppaa wajjiniin har'a wal argu jedhameeti kan yaadamaatiin jiru. Gama dippiloomaasiitiin maaltu hojjetamaa jira isa jedhu haa kaafnu. Sababni isaa ministeerri dhimma alaa Iraanii dhimma waraana kanaan wal qabatee waan dubbatan yoo kaafne Ameerikaan waraana kanatti dabalamuun qiyaamaa yookiin immoo si'ool baa giddu galeessaatti fiduudha jedhanii jiru. Gama dippiloomaasiin maaltu jira isa jedhu haa kaafnu. Tole Iraan irra deddeebiin kan jechaa jirtu Israa'el yoo waraana kana dhaabdee yookiin dhukaasa kana dhaabdee mariidhaaf qophii ta'uu irra deddeebiin beeksisaa jirti. Har'allee ministeerri dhimma alaa Iraan kana kan beeksisanii. Ayatolanis har'a waamicha lammiilee biyyattiif godhanii jiru. Haleellaa Israa'el itti bante kana dura akka dhaabataniif lammiileen biyyattii jabaatanii akka dhaabataniif akka wal tumsaniif gootummaa yookiin obsa kana duratti hin beekaman sana amala kana duratti hin beekaman sana cimsanii akka itti fufan waamicha lammiilee biyyattiitiif taasisanii jiru. Gama biraan immoo dippiloomaasiin gama lixaatii godhamu ammayyuu cimee jira. Sababni isaa biyyoon akka UK fa'aa Ameerikaanii waraana kanarratti akka hin hirmaanne akkasuma immoo Israa'elii fi Iraanii waraana caalaa dippiloomaasiidhaan dubbii isaanii akka fixatanii fi dhiibbaa gochaatti kan jiran. Akkuma beekamu dur biyyoon akka UK fa'aa Ameerikaa cinaa dhaabbatanii kan irra waraana garaagaraa irratti hirmaataniiru. Afgaanistaan keessatti, Iraaq keessatti sagalee tokkodha kan isaan dubbatan wanta akkasirratti gaafa dhufu jechuudha. Amma garuu UK'n kan isheen filatte dubbiin Iraanii fi Israa'el dippiloomaasiidhaan akka dhumu kanumaaf jecha immoo ministeerri dhimma alaa UK David Lammy gara Ameerikaa deemanii jiru. Gita isaanii Marco Rubio wajjin mari'achuudhaaf gara Ameerikaa deemanii jiru. Erga waliin mari'atanii maal rakka gaanigaa waanuma ilaalu ta'a. Akkasuma ministeerri dhimma alaa Iraanii abbaa sarakaachii qondaalota dippiloomaatota Awurooppaa wajjin wal arganii har'anii mari'atu. Dhumni marii kanaa maal akka ta'u waan ilaalu ta'a. Waan Tiraampiin wal qabatee jiru tookaasni gaariin itti fakkaata. Kaleessa Tiraamp gaafa haasaa taasisanii haleellaa gaggeessuus nan danda'a dhiisuus nan danda'a Iraan irratti jedhaniiti kan dubbatanii. Dubbiin Tiraamp qabatamaa miti ammaa Tiraamp kana barbaada wanta jedhamu hin jiru. Garuu immoo wanti jala muramee jiru maalidha? Karoora Iraan haleeluu mirkaneessanii jiru. Garuu inni dhuma ajaja kennuudhaaf ammaa murtee hin dabarsine. Sababni isaa biyyoota garaagaraa irratti weerara banuufis haa ta'u waraana gaggeessisfaa ta'u pirezidaantii Ameerikaati kan mallatteessu yookiin ajaja dabarsu. Sanarraa ka'uun humni waraana Ameerikaa lola yookiin intervention yookiin biyya kam keessatti yoo haleellaa gaggeessuu kan danda'udha. Karoora dhiyaatee itti walii galaniiru garuu ajaja dhumaan kennine ajaja dhumaa kennu moo hin dhiisu kan jedhu akkasuma dhiibbaa biyyoonni akka UK gochaa jiramu kana karaa dippiloomaasiitiin dubbiin akka dhumu akkasuma immoo gama Raashiyaatiyyis wanta irra dhagaame jira. Raashiyaanii Israa'el haleellaa Iraan irratti gaggeessitu kana guutummaan akka dhaabduuf waamicha dhiyeessitee jirti. Akkasuma immoo Ameerikaan dhimma kana keessa akka hin galleef waan akeekkachiisa fakkaatu Raashiyaan dubbattee jirti. Sababni isaa Raashiyaanii Iraanii wajjin michuudha. Keessumaa immoo dhimma gabbisa Nikularaa Iraan keessa saayintistoonni yookiin beektonni Nikularaa Raashiyaa jiru waan ta'eef sagantaan Nikularaa Iraan guutummaatti akka barbadaa'u fedhii qabaachuu dhiisuu dandeessi Raashiyaan waan ta'eef kan hunda ni dhaggeeffatti Ameerikaan jechuudha. Tiraamp dubbii kan UK kana kan Raashiyaa kana biyyoonni Awurooppaa na cinaa jiru moo maallaan jedhu michoonni Ameerikaa waan jedhu kana inuma dhaggeeffatu Tiraamp. Sana boodadha murtee mataa isaanii kan dabarsanii wanti dhimmi gara dippiloomaasiitiin jiru kana fakkaata dha. Dhimmi gabbisa Nikularaa Iraan karaa nagaatiin xumurama moo akkuma immoo qophii taasifamaa jiru gara waraanaatti ce'aasa jedhu yeroon kan murteessu ta'a. Hiikaa fi tasaa odeeffannoo bal'aa dhaggeeffattoota keenyatti himteef guddaan si galateeffadha. Galatoo Mirbaa. Amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti himama. Manni murtii farra shororkeessummaa Keeniyaa namoota guraandhala 15 bara 2019 hoteela guddaa Duuseet keessatti haleellaa shororkeessummaa raawwatame keessaa harka qabu jedhu 2 hidhaa waggaa 30 fi 15 itti murteesse. Namoonni kunneen yakki shororkeessummaa akka raawwatamuuf haala mijeessuudhaan faallaa seera ittisa shororkeessummaa cabsanii argamu ragaan mirkaneeffadheera jedha manni murtichaa. Haleellaa sanaan lammiileen biyyoota alaa dabalatee namoonni 21 yoo ajjeefaman hedduun ammoo miidhamaniiru. Bulchiinsi nyaataa fi qorichaa Ameerikaa qoricha haaraa tamsa'ina HIV/AIDS ittisuudhaaf raggaasise. Qorichi kun ji'a keessatti al tokko qofaa kan fudhatamu yoo ta'u qoricha farra HIV keessatti tarkaanfii seera qabeessaas jedhameera. Ameerikaatti rokkeettiin SpaceX shaakalaa balaliidhaaf qophaa'aa jiru dho'ee abiddi guddaan qabachuudhaan namoonni gara bakka kanaatti akka hin dhiyaanne akeekkachiisni kenname. Kaampaanichi ibsa baaseen uummata naannawaa sana jiraatu dabalatee miidhaan namarra ga'ee akka hin jirres ibseera. Motorri xiyyaara Indiyaa torban darbe kufe keessaa tokko haaraa yoo ta'u inni kaan ammoo hanga muddeetti tajaajila kennaa ture jedhan dura ta'an daandii xiyyaarichaa. Kamisa darbe xiyyaarri Boeing 787 Dreamliner jedhamu
gara Londanitti imalu lixa Indiirraa erga ka'ee daqiiqaa tokko otoo hin guutiin kufee caccabuudhaan yoo xiqqaate namoonni 270 du'uun kan yaadatamudha. Hanga yoonaatti garuu sababiin isaa hin baramne jedhameera. Walitti bu'iinsa Israa'elee fi Iraan gidduutti uumame keessatti Ameerikaan gidduu seenuurraa akka of qusattu Raashiyaan akeekkachiifte. Wayita Ameerikaan Iraan harka kennattu yookiin immoo haleeluudhaaf itti dhaadataa jirtutti Raashiyaan michummaa ishee Iraan wajjiniin cimsachuun eeramee jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad roobii kaleessaa hooggantoota paartilee siyaasaa mormitootaa wajjiniin kan mari'atan yoo ta'u, maricha irratti garuu paartileen mormituu gurguddoon Oromiyaa keessa socho'an lama jechuunis Koongireesiin Federaalawaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo hin hirmaanne. Dr. Abiyyi marichaan booda erga waggoota 7 darbee sochii siyaasaa akka banamu murtaa'ee paartileen siyaasaa mormitootaa morkattoota seera qabeeyyii akka ta'an taasifamee jedhan. Waggoota darban keessa paartilee siyaasaa boordii filannootti galmaanii jiran waliin waltajjii marii itti fufinsaan qabaachaa turus eeran. Paartileen marii kanaaf waamicha isaan qaqqabe hundi bakka bu'oota 4 akka hirmaachisaniif carraan kennameefiiraa jedhame. Garuu Koongireesiin Federaalawaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo maaliif waamicha kana diduudhaan maricha irratti hin hirmaanne? Dura ta'aan Koongireesii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa paartiin isaanii maaliif akka hirmaachuu dhabe akkas jechuudhaan waa'ee lakkoomaatii olaanaatti himan. Dubbiinsa bu'aan qabudha. Affeeramtanii ture jalqaba? Natti fakkaata. Maaliif hafuuf murteessitarree? Isumuun siin jedhe bu'aa jaan qabnee fi waan bu'aan qabne keessatti ta'uun bu'aa siyaasaafis bu'aan qabu maaliifis bu'aan qabu. Kaafaa'uun kana dura marii biyyoolessaa keessaallee qoodan fudhadhu jedhee dhiise. Kunis barsanumadha. Ila mariin silaa otoo marii ta'e ilillitti yaalle sana. Ijaa kana wanti deemu baay'een ijaan jirree fi wanti jiramu baay'een ijaan jirree fi yeroo balleessu malee bu'aan qabu kanumaaf. Kana dura hirmaattanii beektu miti hirmaattanii ture kana dura marii akkanaa irratti. Duri kaa ture filannaa fuuldura filannaasitti dhiibneerra waggaa 4 taane erga waan akkasii dhiibne. Marii mootummaan waamu kam irrattuu hirmaattanii kana booda moo akkam ejjennoon keessan? Marii boordiin bu'aa kan qabaatu waan dhiibnu hin qabnu bu'aan qabuudhaaf dhiibnu siin jedhe kanuma eenyuyyuu bu'aan qabuun dhiibnu bu'aan qabnu waa kan hin qabne immoo qooda fudhannu. Marichuma abdii irraan qabdaniif jalqabuma dhiistan moo mata duree marichaa beektaniiti? Wanti laga ce'u karaa kutu jaan jirree fi mootummaan immoo kanaaf qophii ta'uusaa jaan beeknee fi immoo qophii ta'uusaa beekee mootummaanis kana baay'ee nutti himuu danda'a. Akkasuma walgahii gubbaatti waljeequu malee wanti waa qabnee amma danda'e mootummaan karaa isaa deemu nutis amma dandeenye qabsoo keenyatti fufnaa isa jedhudha ka poolisiin keenya. Bu'aa maaliin madaalture utuu hin hirmaatiin jechuu kiyya? Biyya tokko keessa jiraanna miti mootummaa wajjin. Waan isaan hojjetanis beeknaa isaanis waan nuti hojjennu beeku. Marii kun yeroo meeqa deemaa ture wal beeknaa jechuu kooti. Wal qoodamuu fudhatan jiru, walitti himamna jiru. Maalirratti intinii ta'us wanti baay'ee nutis baay'ee beekna jira isaanis waan dhoksan miti. Marii kanarratti qooda osoo hin fudhatiin kan hafe dhaabni siyaasaa biraan Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n gama isaatiin qajeeltoo dhaaba isaa irratti hundaa'uudhaan marii akka hirmaatu himeera. Dubbi himaan dhaabichaa akka ta'an obbo Lammii Gammachuu nuti marii hirmaannu akkaa fi adeemsa mataa keenyaa qabna. Waggoota darban kanas dhaabni marii affeerame hundarratti hirmaataan turree jechuudhaan himan. Mariiwwan hirmaannu akkaaf adeemsa mataa keenyaa ni qabna. Kanaaf immoo marii affeerame hundarratti nuti kan dhaabni waggoota darbaniif hirmaataa ture. Garuu immoo amma dirqamoota biraa hojiiwwan biraattidha kan jirru. Kanarra xiqqoo haalaaf akka itti waltajjiiwwan hirmaannutu jira. Isa kanaafidha kan nuti qooda fudhatiin jechuudha. Hirmaa affeerraa isaas akkamittiin akka affeerames waan garii keessoo isaa waan qubarraa hin qabne waan ta'eef. Akka hirmaattan affeeramtan moo hin affeeramne isa? Keessoo marii sanaayyuu haala isaa adeemsa isaa guddoo keessa hin beeknu nuti. Kanaafuu ajandaawwaniif haalota dantaa dhaabichaaf kan mootichaa qabatanii jiran irrattidha kan ilaalannee adeemsa isaa adda baafanneeti kan wanni jennu. Kanaaf immoo keessoo isaa sana jechuu ammatti of qusadheen jira. Hayyee galatoom. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo gabaabduu tokkoon itti isiniif dabala. Ameerikaan Iraan haleeluu murteessuuf dhiisu Tiraamp torban 2 keessatti akka murteessan White House ibsee jira. Odeeffannoo dabalataa waatsaappii akkasumas toora marsariitii keenya irraa argachuu dandeessani. Haaraa immoo gama yuutuubiitiin sagantaalee keenya viidiyoodhaan illee argachuu dandeessani.
Darajjee Gonfaatu qophii har'aa isiniif qopheesse. Deevis Masaaroo ogeessa teeknikaa abbaa dabaree har'aati. Waan nu caqastaniif galata guddoo qabdu lafa nagaa bulaa.